الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سدانه كموت انتسان قدانه الله ربي يا جبا خالق إلهي جبا يا جبا جبا سدانه كموت انتسان قدانه الله الله يا الله 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 يا الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تفجالتمتو تابليني فبلتي وانتي يبقى رب سعدي هنا نسين جاهي نسين جدا قبلين كيا بجاج راتني الحمد لله أنا لين ندبي فيجرا قالني ربهم بديني إموت يوها جنا سنرات روف أفوان دي فمان سنين جدا مالي في إيجا وان تكونا ما نجحني دي بأني قلبين تيسانو بلين تيا ولا مال كيسا كجرو مال الركا جينا كيسين أجاو في موت يو هوي قبدان نمبيكا ولكنه نافي مجنن التهين تولي والله نتهين تولي أتي كيسات اللي جتو دا هسبتالا كيسات اللي akkasitti viidiyoo namni nashaaxee yoo fayyaa qabaate maal jedhee nashaaxee waraaba beeytanii garuu ijoolleen naagaa tokko siistarii fi innis waraabanii jiran jechuudha. Gadiyyuu dhiisuu yeroon arganne namni lubbuun isaa hin cinqamti immootiyyuu silaa gammoo du'aa hinuu godhaa isiniin jenne guyyarraa maalirraa akka jirru maalirraa akka genne osoo dhageettanii hedduudhas na jedhe maaliifi na beeytaniiti miti yookaan waa wayii isinii godheeti miti jechuudha. Koomentiin illee hatta lakkoofsa fudhattanii warri kanaan dura nan dubbisin illee achirraa gabbooftanii gara keessatti na dubbisaa jirtan jechuudha. Galata keessan kana hin jedhu ilmi namaa kaasatan galata namaa kafaluu hin danda'u. Ka galata namaa kafalu rabbuma. Rabbii jechuudha obboleeyyan kiyya yeroo gammachuullee gammachuu waliin nu qoodachise gaddallee gadda waliin nu qoodachise yeroo rakkanne yaaddoo tenna walitti himannee jechuudha. Du'aa wal bira nu dhaabachise galanni isaa hin badin alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkasii amma mootiyyuu jechuudha afwaan oduu isinitti dheeressee osoo bakka deemaa jirru isinitti hin himin nagaan illee hospitaalallee bahee jira gara manallee galee jira hiikadheellee jira alhamdulillah. Anuma isinitti mamee namni biraas isinitti hin himne jajjabaadheellee jira immoo egaa achii baanee dhiibbaa dhiigati waan ta'eef hospitaala kabaane guyyaa guyyaan hospitaala naannoo keessan jirutti teena xaabiyaallee ta'e kadhuunfallee ta'e dhayixanii dhiiga lakka'amuu qabdanii waan jedhaniif har'a yeroo baanu viidiyoo kana waraabee isiniin jedha. Haga xumuraatitti na faana turaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Waan akkasiiti rabbiin amrii maraan haa laaffisu amma immoo yeroo kanatti geenne jechuudha. Kanuma dhuunfatitti ilaallamee jechuudha horofaa fi waan garagaraatiif nama tursiisaa manni yaalaa naannoo keenya jirullee jechuudha. Akkasii alhamdulillah obboleeyyan kiyya opereeshinillee tahee dhaabbadheellee deemuu dandahee galanni rabbii hin badinii isiniin jedha. Kaniin itti opereeshinii ta'ee torbaan harbaa tareeti. Dhiifama garuu haga namarra turtaallee naan hin jedhina. Egaa achitti illee mootiyyuu haga guyyaa sadiiti hedduu takkana dhukkubuu ture jechuudha. Erga agallee mootiyyuu keessumamaa fi bakka waan garagaraatiif silkii ani guyyaan ani qabadhe har'umaa fi kaleessayyuu isiniin jedha. Kanaaf nagana isinirraa turree isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii obboleeyyan kiyya torbaanuma kaleessatti jechuudha kan inni itti amaliyaa ta'e guyyaa keessaa sa'aatii 6 fakkaate. Eega sanii mootiyyuu alhamdulillah haga tokko silaafuu jechuudha harkumtiyyuu yeroo mashunkurtii cirroo yoon inni harka of murre haga nama dhukkubu hin beekanii dhukkubbii fi waan garagaraatiif silkiin miti akkasumattiyyuu namatti haasa'uun haga ulfaatu sinillee hin beektan garuu alhamdulillah laaffisaa rabbiiti inni na laaffisee haganaa deemee ofii kiyyaan amma jechuudha kaasatanii namni ta'ee hin beektanii kaganaa hin ta'in immoo rabbi isin hin taasisini. Wallahi rabbiin isiniin agarsiisin jechuudha. Maaliif ani garuu dhibamellee akkasitti kanaan dura dhibamee hin beeku baay'ee natti ulfaate jechuudha. Kanaaf nama tokkoonuu hin hawwu wallaa nama tokkoon hin hawwu. Akkas yeroo karaa deemu waraabee viidiyoo immoo isiniin jedhee jira. Yeroo qe'ee baanutti
viidiyoo wal jala tareemo kana yeroo gallu waraabinsa akkasii yeroo gallu haan immoo tiyyuu jechuudha rumatti haasa'ee dheeroo san sagalee amma immoo sagalee jalaa haqee jechuudha. Egaa akkasii obboleen kiyya immoo gana boqonnaa argadheennaan ofillee mataa kiyyaafillee nashaata argadheennaan isinii waraabe. Akkasii mee viidiyoon birallee hin jiraa gadhu muraatitti nafaana turaa yeroo qallallee waraannee jirraa isiniin jedha. Kanammoo sagalee jala kaasee sagalee jalatti hidheen isiniin jedha. Gabbaleen kiyyaa isinuu jechuudha amma dandeettanii narraa afaan jirtanii warri ganaariif argitan maatiin haa ta'e. Inni kun immoo laayik sheer sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jalatamtoota fi kabajamtoota chaanal Amo Free Family akkam nagaa fayyaa jira jirtu isin jecha. Dhiifama asumaan dhiifama isin gaafachaa isinirraa turuu kennaaf baay'ee dhiifama isin gaafannaa jechuudha. Kanatti aansee Amoon Firiin fayyitee jirti. Hospitaala illee mana yaalatti illee galtee jirti. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin galanni isaa haa ga'u. Rabbii kenna shukriin isatti haa jiraattu isillee nama homaa hin jettu fayyitee jirti haga tokko jijjiirama guddatu jira. Mana ofiititti illee nagaan galtee jirti. Daa'imman isillee alhamdulillahi daa'imman illee nagaa jirti fayyaa qabdii homaa hin jettu inni jajjabaatti. Jechuu barbaanneeti isin isatti haasudhaan isillee inni dhuftee jirti isillee mi'asumaan hordoftoota keetiin salaama gaafadhu jechuudha. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaa harka fuunii kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu baga jiraattaniin isiniin jedha. Baga rabbiin jiraachisee sa'aatii kanaan isin ga'e guutuu warra sagalee kenna dhagahe akkasuma obboleeyyanii fi obboleettiiwwan tiyya guddaa takka galatooma eega rabbiiti galatatu isiniin mala ka maalummaa kiyyaas hin beeyne chaanaala garaagaraa jalatti illee na argitanii dhuftanii mana kiyyaas maatillee na taatanii akkasuma du'aa illee na kadhataa turtan jechuudha. Alhamdulillah hagana turuuf immoo dhiifama yeroo sanitti nutti hin tolle. Har'a dhufneen isiniin jedha garuu rabbiin nagaa manatti nu deebisee qaamni na ta'e sunillee alhamdulillah hinarraa galee jira. Waamee qaree alhamdulillah fayyatti baanee natsaa kana dhufuuf hagana turre akka Borqillee qannasee. Marra maashaallah qannasee jira. Waan akkasitti yeroo obboleeyyan kiyya guddaa takka galatoomaa yeroo gammannu nu duuka gammaddanii yeroo gaddinu nu duuka gadditanii. Akkasuma waan dandeettii keessanii rabbiin nu kadhataa turtanii isiniin jenna ka haalli achi keessa turre haga fedhe ulfaatullee rakkinna boodan bal'inatu jira akkuma rabbiin keenya jedhu alhamdulillahi cinqii saniin booda manatti gallee ofiin ol jennee teennee haasa'uun waan guddaadha. Akkasii garuu yeroo sanitti illee akkasitti dhibamee daangaa dabree osoo hin taane obboleeyyan kiyya kan ittiin achi bahe amaliyyaadha. Yeroo amaliyyaa sanii yoo haga tokko hedduma ulfaata saniif hin jedhe. Amma himmoota iyyuu alhamdulillahi nagaa gammachuudha. Gammachuma qabna isiniin jechuun isinitti dhufneen isiniin jedha. Alhamdulillah ilmaan teennallee nagaa qabdii isiniin jedha. Ajee nagaa qabdi maashaallah. Akkasii gaafa biraa immoo qabannee dhufna gaafa isaan wawayyatanii jedhan jechuudha. Finnee dhufnee isinii wal barsiifnaa akkuma du'aayii keessanii rabbiin jala nu dabarse jechuudha. Gaafa sanillee du'aa itti nu gootaniin isiniin jenna. Waan akkasiiti. Isatti haasudhaan obboleeyyan tiyya wallahi kan beektanii fi kan hin beeknellee du'aayii teessan waan dandeettaniin du'aayii nu bira dhaabattanii gammachuu teenya nurraa qoodamtanii rakkoo teenyan wajjin nurraa qoodamuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Irra deddeebi'ee isin galateeffadha galatoomaa isiniin jedha. Asumatti isatti aansuudhaan warroonni meeshaan keessan nu bira jiru jechuudhaan illee isin wajjin bizii ta'e isin wajjin achisii hojii ture warri meeshaan keessan nu bira jirullee ama meeshaa keessan walitti isinii qabee jechuudhaan mataa kiyyaa walitti isinii qabee kan bitamiin illee
kammoo birrii keessan nutti ergitanii birrii bishaan illee isin hin bitamin qiyyiidduun rakkoon tun irraan fuutee isinirraa fagaannee isin hin bitin jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti walitti meeshaa keessan isinii qabee gara maatii keessanii isinii keessaa isiniin jedha. Isarratti immoo maan yoo tursiiftee hojjettan dhiifama guddaa isin gaafadhaa dhiifama isiniin jedha. Amma boodarraa meeshaan keessan jiraate isin barbaaddanitti yeroo gabaabaa keessatti maatii keessan bira isinii gaa fudhatu barbaadanillee hin fudhattanii kan geessanillee immoo isinii geessina waan ta'eef asumaan dhiifamaa isiniin jedha waan anraaf immoo aamuun itti sabbi. Egaa buleen kiyyaa inni iyyuu dubbatee jira. Ijoolleen gariin jechuudha ta muddamaan siistaniin osoo waan naafi taayisin jettee barreessite. Wallaa gammaatitti irree gallee osomaan hojjeti walitti qabnee ergineefitu jira jechuudha. Yoo sanitti namni muddama isiin namni itti hajame immoo yeroo sanitti hin barbaada waan ta'eef waan akkasiititti nu mudate warri immoo iyyuu itti muddama osoo qabdanillee rakkoo nu mudate tan arginaan calliftan ulfaadhaa isiniin jedhaa gana tursiisuudhaaf immoo dhiifama. Itti yaannee miti ammaaf immoo iyyuu akkuma duraatitti jechuudha waan ani hin dandeenye inni bakkaan inni isinii gahaa isiniin jedha alhamdulillah illee wayyadhee jira. Galanni rabbi hin badini immoo haga ani fayyaatiyyatti deebi'u warri nu isumaatu bakkaan isinii gahaa kammoo iyyuu hubbinee osoo hin xumuriin karatti isin harkaa hafellee isiniin jechuu barbaadeeti wanti keessa wanti badu takka iyyuu hin jiru abshiruu nullee dachaanee dhufnee jirra immoo isin faana jirraa isiniin jedha yeroo maraayyuu akkasii gabbaleeyyan kiyyaa kana fakkaatan isiniin jedha naa ganuma haasa'ee gaafa biraan mootiyyuu baay'ee wajjinaa sonnan isiniin jedha. Wanni asumaan immoo subscribe share like jedhanii nu godhaa nu jajjabeessaa nu bira dhaabadhaa. Ijoollee lamaan tan akka guddifannu nu ijoollee abbaa lama qabnaa ijoollee lamaan tan akka guddifannu nu godhaa isiniin jecha. Asumaan aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.